WhatsApp irratti argisiisi yaa. Maal jechuudha? Gaafa akkana goote jettee gaafa dhayitee gaafattu. Maaliif akkana goote jettee ni qabanii. Maaliif akkas goote jettee gaafattu osoo na jalaa baddee hoo siin jedhu. Araba inni mo'atedha. Andee maal isheen silayyuu bakkeetii dhufte isa too hojii isaa fidate miti maallaqa ishee itti nafne sanyii eeyyessi goota maallaqa ishee itti nafne amma ila waan kana naa qabaddu ati ara dara waaqayyo warra akkasii fidi ijoolleen ilaa beekaa bira kaawwatan taanaan bareeda kanarraan kana fedhu namni bira kaa'atu namni mataa fayyaa qabu ID paaspoortiin kaatu fakkeenyaaf ani waan tokko asirratti dubbachuu ka barbaadu sooyyan dhuftee na bira dalaydii ani deemi paaspoortii kee WhatsApp irraa argisiisi jedhaani gaafa kaani konkolaataan karaarra na dhaya paaspoortii kiyya poolisoonni hin beekanii ID naar kan jiru paaspoortiin naar kan jiru ani du'ee tallaajaa ta'aa jira eenyummaa nama kanaan beekamu please ani hubannoodhaaf eegatee hubannoodhaaf dubbachaa jira. Namoonni ID paaspoortii harka qabdan ispeeshaalii dhuunfaa kaampaanii keessaniin hojjettanii paaspoortii isaanillee kennaafi ID isaanillee kennaafi. Lissan maribbati gabbaan mara. No nji. Yoo beekaa bira kaawwatan okay kanarraan kan ifa garuu hin kennu dhala liqaa jedhamu. Beekaa wanni jedhamu jiru maal taate boleettiiti. Beekaa wanni jedhamu maaliin nama tokko deemi WhatsApp irraa argisiisi poolisitti jetteeni osoo kararratti konkolaataa ta'e. Osoo kararra du'e kiisii seenanii maal fuudhan eenyummaa nama kana? Maa'ee nama dhiba boosa fuudhaa. Maal arbaaba maal? Hamzaan kun eenyunni galchime? Hamzaan beektaati? Mucaa hin beeku anasti mucaan sila baay'ee rakkadha jettee sila lakkoofsa 9 barreessaa turte tokkos jirti. I don't know. Hamza. Mera Hamza mbeva Hamza galcha. Alo. Nagaan sifaa ta'uu sooyyee akkam jirta? Nagaa galata waaqayyo. Waan masinirraa dubbachaa ooltan kanarra jechuudha wanti na mudate. Eeshi. Taati kanasitti dhugaa dubbachuudhaaf yerootti nani waan kaa'ee lafa kaa'ee illee waan ani fuudhullee wallaaledha dhugaa rabbii jechuudha. Toorri barra fi nani guyyaa sadaffaadha kan hin bulu. Simboon sitti himteetti natti fakkaata yookaan immoo mucaa dureetti jedhamtu jechuudha. Simboo Nama obboleessi kiyya erga dhufeeti ji'a afurii jechuudha. Kan warsiila kooti erga dhufee ji'a viidiyoo maataa bareedu akkasumatti taasiftu simmijatu. Biyya keessatti illee baay'ee cinqamaa ture mucaan kun jechuudha. Hambata waan inni irratti hojjetiin hin jiru. Viidiyoo maataa bareedu. Nambaa garuu naa mijate hin jiru. Ishi haasa ishi Hamzaan ishi. Erga dhufeeti ji'a afurii mucaan inuma itti iyya jechuudha. Ijoollota warra kaan biraatti hojjechiiste fira ita wajjin ijoollee lamadha mucaa godda nyaataa wajjiniin. Mucaan kun inuma natti bu'a jechuudha. Ani garuu erga dhufee anis iddoo biyya kanaaf haaraadha ji'a 8dha. Tambatutti nan daawwalaa qaxxitaa toon itti daawwale bakka narraa hin kaasu booda silkii torban itti daawwale silkii 8 irratti hin gadda gaafa. Mucaan qabamu nalaa kaate jechuudha. Nalaa kaate boru naqa jedhee mucaan itoo bo'uu otoo maraatuuti dhugaa rabbiitti amma kana qabame jechuudha. Daraa kee naa hojjechiisi jedhaanii booda mucaa biloo godhee booda waan godhamnan daraa kee bakka waan na dandeessuun na gargaarii gaafa du'e biyyatti na gashiinii jedhe jechuudha mucaan kun. Akkumaan ijoollota baay'ee gaafadhee bakka kaffaltii kaffalamu nan kaffalaa mucaan kun yoo keessa taa'ee hojjetee deebisuu danda'a waan ta'eef. Waan an qabu biyyaatu guree maatii koorraas fuudhee waan an qabuun bukkee dhaabbadhee gargaaree nan hojjechiisa daraa keessa nachii baataa jedhee ijoollee baay'een kadhadhe kaansileeshinii dhuma haa kennu bakka hormaa hojjechiisu fedhee isaan kun yookaan silkiin irraan kaatu yookaan kaansileeshiniin kennee. Eessa jira mucaan eessa jira? Mucaan asuma keessa jira jechuudha. Amma iddoon itti qabamee jiru iddoon itti mana hidhaa jiru taatee tokko. Hidhameera moo?
hidhamee jira jechuudha. Otoo Yoom hidhame? Otoo boo adaraa keessa har'a jedhee borri har'a guyyaa sadaffaadha jechuudha erga hidhameetii. Anamma Maqaan kee eenyu jedhanii sima? Maqaan kee eenyu yoomiyyuu obsu sun? Kam? Bosh Khaliifaa kan jedhamu keessan jira. Achi binnaan nama sana jechuudha. Nama obboleessa kee kana fiden beektaati? Sanbatoodha nan beeka jechuudha. Nan beeka ijoollee baay'ee fide kawatii tokko tokko illee fide mijatee. Ati maqaa dhiisiitti hin beektaadha. Akkaataa gaafatamteen deebisi. Akka tofii kotii hin beeku onlaayinii marran beeka nama gaafate ijoolleen baay'ee karaa isaa dhufanii achiin dhufe. Nama fide. Okay, bilbila isaa hin qabdaa? Bilbila sanbatoo nan qaba'ee. Abboo maqaa namaan dhahin ati maqaa nama sanii dhiisi nu itti dhufna rakkoon hin jiru. Ennaan qaba'e. Eessa jiraata? Biyyuma kana keessa jiraata Dubaay keessa. Dubaay naannoo kam jiraata? Naannoon ni jiraatu ani dhaabbataadhaan hin beeku goddanyoota isaatiin iddoo inni jiru. Ara rakkinaan qaban beekamu caabaa harak beekamu. Bakka inni jiru hin beeku nama beekamaadha jechuudha. Ati amma laala isii amma odeeffannoo amma mucaa keessan dubbifna rakkoon hin jiru mucaan yoo hidhame jala bu'anii qaamni dhimmi ilaalatu waan kana jala bu'ee mucaa caarran itti ba'u yoo jiraate fakkeenya ispeeshaalii ijoollee amma rizidanti viizaa ta'an kanneen qaamota biyyarraa fidan jala bu'anii hordofanii kallattiin furmaata akka kaa'amuuf hin hordofna. Ati odeeffannoo kana kennuu keetiif galatoomii sooyyee waan jettu hin jedhin. Yoom hidhame eessatti hidhame mucaan kuni tokkoffaa yoom hidhame eessatti hidhame maa inni immoo maal goote jedhee hidhame meemmee ifa nu gochuu dandeessa? Erga hidhameeti har'a guyyaa sadaffaadha. Guyyaa sadaffaadha erga hidhameeti har'a. Guyyaa sadii gootu maal hojjechaa turteeti? Maal gootaniif guyyaa sadii keessatti? Iddoo hojiitii hidhame guyyaa sadan kana keessatti namoota bebbeeku keessaan qunnamee bakka kaffaltii ilaallatu qaraama irra jirus nan kaffalaa wanta achiin booddetti hojjetus ofii kootiif herreega birrii 8,000 warri kannaan jedhanillee jiru qaraaman irra ga'ee 3,000 jennaan walitti qabaatan nan kaffala inni qofti achii naafaa ba'uuf jedhee ijoollee kadhadhee garuu immoo nama jalqaba biyyarraa fide sana itti daawwalanii jalaa kaasuu didde gaafa jalqabaa nama tokko jalaa kaate anallee naannataa gasaatti sagalitti na jalaa kaase boru naqa jedhee yoo inni dhufe malee hin gadhiifnu jedhanii boru naqa jedhee dhaqne jechuudha. Nan eegee amma immoo mucaan onlaayinii irra hin jiru bilbila cufatee haa ta'u maal akka ta'e hin beeku. Iddoon itti hidhame eessadha? Bakka inni itti hidhame ni lokeeshinii tanan qaba gaafa guyyaa gaafa jalqaba hidhamee lokeeshinii naa ergee ture akkana jedhee Dubaay moo Abu Dhabii? Abu Dhabii miti. Ras Khalif jedhama iddoonsaa jechuudha. Asal keemaadha? Asal keema? No Okay, ati bilbila kiyya si ergee jira jedhi WhatsApp seeni na dubbisi sooyyerlee dubbisi waan amma jettu kana bilbilaan haasofna ashii. Waan na barbaadamu hunduma tanan kaffala kitaara nama sanarraatiin gaafadhu ani kan hin barbaadu lubbuu mucaa sanaa fi mucaa sun nagaadhaan achi beeku hojii isaa qofatti deebi'uun barbaadaan wanti sin na gargaartan yoo jiraate birriis miti namni sun yookaan namni inni fide sun irratti haa miidhamu otoo hin taane wanta birrii gaafatu yoo ta'e an ofii kooti birrii sana baasee inni qofti achi keessaa bahee akka hojii isaatti naa deemu qofa na bukkee dhaabbadhaan miidhama namaa duraa akkanatti mallaqa nyaatamtanii deebitanii isiniin of lubbuu of baafne deeme amma kana seera kan kallattii seeraattiin si gaafannaa rakkoon hin jiru fayyaa ta'e bakka akkasii dubbifnaa nu dubbisi. Baay'ee guddaa galatoomaa yaada kana narraa fudhachuu keessatti. ID waraqata mucaa nu ergishi paaspoortii isaafaa keessaan. Nan qaba hunda isaayyoo. Bakka galatoomii iddoo gadhiisi. Baba jala bu'iiti daddafiiti wantoota furmaatatti godhe wanta kana. Rakkoon hin jiru naa ergitu ani bilbila kiyya ergee fi raaban. Maami. Oye. Jirtu fayyaadhaan. Galata Waaqayyoo eessaati lamaan? Dubaay hin jira. Shaarjaa. Biyyaan fidanii asitti fidanii nagatanii dhuma amma mana hojiirraan hojjechiifnee ji'a 8 akkuma kanaan na laalaa qaraamaa keessa galee dhumanii rakkadhee dhuma taa'aa jira jedheetan.
Biyya Itoophiyaa irraa namatti fide? Namanna fide. Okay. Ati maqaan kee eenyuti? Muhammad. Viidiyoon bahuu dandeetta Muhammad? Rakkoon qabu. Okay. Muhammad biyyarraa eessan dhufteeti? Itoophiyaa irraa moo Sumaalee moo Keeniyaa irraa? Itoophiyaa dhufu. Nama si fide beektaa? Beeka. Lakkoofsa bilbila isaa qabdaa? Qaba. Eessa jiraatan namni sun? Shaarjaa natti fakkaata. Naannoodhuma Shaarjaa keessa kan inni jiraatu. Wal dubbiftanii? Anaasaa garuu gaafiidhuma maayifii jaalalaa ta'edhuma kadhaadhuma itti daneessinaan bilookina godhe amma. Bilookisi godhe? Eewudha maammi. Bakka amma isa bilbilaan keessan dubbisuun hoyyuuree sooyye. Maqaadhaan min ችግር አለው ክሊር godhachaa deemna mucaa eenyu akka ta'e barreessine diiteelii isaa keessaa naasof. Maqaadha yeeshi okay eega jette. Imaaddin Jibriil jedhama. Tollee Jimmaa. Imaaddin Jibriil. Okay, WhatsApp TikTok keessa bilbila amma si erga. WhatsApp dhaan diiteelii na ergita. Ragaa ittiin biyyarraa dhufte. Suuraa mucaalleshi. Suuraa mucaa nama sanii lakkoofsa bilbila isaa diiteelii WhatsApp naasofna bal'inaan haa. Akkaawuntiitti birriitti dabarsitee yoo jiraate rasiitii isaa wajjin haddaa kee guutu. Resitii qaba jira. Hundinuu jira. Ishi maammee koo. Eshi. Baba isalatti. Mucaa bilbila erguu fi deeme bilbila kiyya. Amma maal si fakkaata laal namoonni gaafa himatan full information yoo qabaatan welcome. Asumarratti nama tokko wajjin haasaan oolu. Diiteelii isaan qabanna bilbila kenneen erginaaf daataan waa ergu hin qulqulleeffanna hin dhiyeessinu. Booniyyoon jettu qabdaa? Sagalee tuni bira jira sooyee kanaaf callisee haasa'aa jijjiiranii dhuunfeetan dabarta gara kittoorree gara nama 15 ol ta'aniiru. Argeera waan ati ergaartu argeera. Uboo guddaa nama dhiira jennu dubartii ta'aa jira. Namni tokkichi nama tokkichi irraan leena tokkoo fi gara tuqaa tokkoon himatamaa jira. Dubartii warra beeksisa hojjetu miidiyaa kanarraa ta'e. Argeera. Special keessumaati biyyaati isin fidanii hojii galtanii waraqanni keessan isinirraa jijjiiramee hojiin isinitti ulfaatee kaansel gootanii mataa keessaniin baatan taanaan kun himannaa miti jechaadha sitti himannaa miti. Ishee biyyaa isin fidee namni tokko hojii isin galchee aidiin keessan isinirraa jijjiiramee ofii keessanii fedha mataa keessaniitiin hojii sana cancellation fudhattanii baatanii jennaan nama sansi fide akkan komannee isin jechuu barbaada. Warroonni nu dubbisanii gadi bu'an booda nu haa dubbisanii amma akka nu dubbifne sooyye itti dhaabne. Bitee finne bakka isaanii kan isaan nu dubbisanii dookumentii guutuu gaafa qabaatan dookumentii ilaallee haasofsiisnaan. 52
Sooyyee atillee cal'isii muyuuti godhadhu taaptaabiin kun haa dabalu.